bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan Waltaajjiin tokkummaa federaalaa Deemokiraatii Itoophiyaa Maadirek waxabajjii 14 bara 2017 gaggeeffamee ture. Maadirek paartiilee saboota hedduu bakka bu'ee keessa ijaarame yeroo ammaa tokkummaa marii fi jijjiirama bu'uuraa irra fuulleffate hojii isaa cimsee itti fufu beeksisee hooggantoonni haaraa filatamanis miseensota paartiilee garaagaraa keessa bakka bu'uun filataman. odeeffannoo dhiyeenya bahaniin waajjirri abaawirtuu gullallee waggoota 5 booda waxabajjii 9 bara 2025 dhaabichaaf deebi'uusaa abaawoon beeksisee ture. Waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo abaawoo ugguramee ture ganna 5 booda ifaatti banamee jira. Waajjirri muummee abaawoo gullallee bakkaayyuu dureen abaawoo hooggantoonni abaawoo miseensonni abaawoo akkasumas deeggartoonni abbootiin gadaa fi jaarsoleen biyyaa paartiileen siyaasaa wayilaan qabsoo abaawoo argamanitti bifa ho'aatiin ifaatti banameera. Bana kana yuunivarsiitiin biyyattii adda addaa barattoota isaanii 10,000 lakkaa'aman gosa barnoota garaagaraan barsiisaniin bakka keessummoonni fi maatiin barattoota argamanitti haala ho'aan eebbisiisanii jiru. Kun akkuma jiru ta'ee yuunivarsiitonni barattoota isaanii eebbisiisan keessaa Salaalee, Bulee Horaa, Dirree Dawaa fi kanneen birooti. Akkasumas yuunivarsiitiin dhuunfaa biroos keessatti ni argamu. Kun akkuma jiru ta'ee barattoonni barnoota isaanii xumuratan eebbifaman yaada miidiyaalee garaagaraa kennaniin fiira carraaqqii isaanii asiin gahan isaanii gammachiisuu isaa himanii itti dabaluunis ogummaa qabanii biyya fi uummata isaan barsiisee tajaajiluuf qophaa'aa ta'uu isaanii himaniiru. Dabalataanis yuunivarsiitiiwwan barattoota isaanii eebbisiisan keessaa baay'inni barattoonni dubartoota qabxii olaanaa waancaa fi meedaalee kaasuu xumuruu isaanii uummata keessaa miira gammachuu fi dubartoota biroof kaka'umsa uumaa akka jiru beekamaa jira. odeeffannoo biyya alaatiin Parlaamaan Iraan ulaa galaana addunyaa keessatti barbaachisaa ta'e ulaa galaana Hormuz cufu akka biyyatti labsitee deeggar. Kun haleellaa Ameerikaan dhaabbilee niwukilaara Iraan irratti raawwateen booda itti fufiinsa deebii kennuuf carraa ta'uu tilmaameera. Haa ta'u malee murtiin dhuma kana kennamu manni marii nageenya biyyaalessaa fi hoggana olaanaa biyyattii Ayatollah Ali eegamaa jira. Biyyoonni addunyaa keessumaa gamtaa Awurooppaa fi Chaayinaa sodaa dinagdee addunyaa irra ga'uu danda'uuf jecha Iraan akka ulaa kan hin cufne waamicha taasisaa jiru. Ameerikaanis Chaayinaan dhiibbaa gochaa jirti akka Iraan tasgabbooftu gochuuf. Ulaa galaanaa Hormuz boba'aa fi gaazii addunyaa keessaa 20% ol dabarsu yeroo ammaa dooniin daldala itti fufiinsa achi darbus saffisaan socho'uu isaanii irratti akkasumas sodaa weeraraa fi waraanaa irra ka'uun karoorri sochii jijjiirama jiraachuu gabaafameera. Xinxaltoonni akka himanitti yoo Iraan dhuguma ulaa kana cufu raawwatte gatii boba'aa addunyaa ol ka'uu danda'a. Daldalli addunyaa guufachuu mala akkasumas waraanni naannoo sana jabaachuu hin oolu jedhameera. Ulaa kana cufuun gara sochii waraanaa fi tasgabbii dhabdummaa babal'atuutti ce'uu danda'a jedhamee yaaddoo cimaa uumeera. Addunyaa ammas gocha Iraan kana of eeggannoo guddaan hordofaa jirti. Nu dhaggeeffachaa waliin waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.